akka booltan falmataan gara tokkoon dulloomtee harrii baafte naan jaa gara kaaniin ka'ii dubbadhu naan jaa waltaati lama argachuun hin jiru eega dulloomte naan jee beekuu wanta hundi maayikii naa bituu qaba malee akkasii miree warri ustani baga walitti deebine gaafa dubbii eegallu san nama xiqqaa ture as lakkoofsaan garii paaltook irra wal beeynan falmataan zabana paaltook hin jiru na fakkaate booda dhufe dhaloota zabana feesbuukiin jaa falmataan fiixaa mootii faat ture fiixaan zabana sun warra fiixaan qaccaruma akka kiyyaati paaltook irraa eegale hedduudha Abdul Muhammad Jimmaa hundi gaa dhugoo way baak amma imala goonuu kana keessatti yeroo tokko tokko waaniin tereena fudhee hunduu batee jiru na fakkaata beeyta we went through a lot bika haalli amma keessa jirru fi haalli irraa eegalle probably waggaa 10 dura xiqqoo wal natti fakkaata baroo sanis yeroo Oromoon hedduu gadda keessa ture yeroo jaarmeewwanni keenya laamshaan yeroo abdii kutannaan collective self esteem itti ture cirraa kaanee dhagaa kana osoo dhiibnu osoo waliin dhiibnu osoo wal jajjabeessinu haga tokko deemnee turre har'a waggaa galatoomaa jechuudhaaf isin bira dhufnu bahuu keenyaan nutis gammannee isinis kan gammaddan ta'us garuu gammachuudhaan walitti dhufne yoo jenne if kijibuudha taati gammachuudhaan walitti hin dhufne nutis oduu gammachuu biyya irraa finnee hin dhufne isinis nu harkuu keessanitti akka nu baanuuf qabsooftanii bahuu keenyanitti yoo gammaddanis kumaatamaan mana hidhaa keessatti waan hafeef kumaatamaan qeesaataa irraa baqatee yeroo jirutti kumaatamaan namni dhumaa yeroo jiru keessatti waan waliin dhufneef waltajjiin tun waltajjii gammachuuti jechuu hin dandeenyu gammachuu caalaa gaddatu irra mizaana kaasaa jechuudha wanni isin hin beeyne tanu isinitti himnumaan jirtu inumaa'uu waggaa lamaaf waggaa tokko walakkaadhaaf nuti odeeffannoo irraa adda cinnee yeroo turretti nu caalaa waan guyya guyyaan Oromiyaaf Oromoo keessa deddeemaa ture isintu beeka wanni haaraa isinitti himnu hedduun jiru akkuma torbaanuma kana keessa dhageessanitti biyya teenya keessatti ummanni keenya haala takkaa dhaga'amee hin beeyneen dhumaatiin akka malee ta'aa deemaa jira tarii yoo zamana Hayila Sillaasee zamana Darbuu zamana Mallasaa walitti daballe waggaa 50 duraasa yoo walitti daballe dhumaatiin waggaa 4 dabree kun kan sanuu sadan walitti dabalamee caala jechuudha dhaabbachaattis hin jiru Oromoo qofaa mika dhumaa jiru Oromoon dhumaa jira Gumuz Nudaran dhumaa jira Qimaant dhumaa jira Tigreen dhumaa ture Amaarri dhumaa jira namni biyya keenya bifa hedduu nama gaddisiisuun kumaatamaan dhumaa jira miliyoonotaan ji'a irraa dura nama miliyoona 5 fi tuqaa tokko buqqa'ee ture erga nu biyyaa baane immoo probably 100,000 buqqa'ee jira jechuudha kanaaf haala hedduu ulfaata haala hedduu sodaachisa namni biyya sanii ta'ee biyya alaasaa jiraatu biyya keessa boru maaltu dhalataan gaafii guddaadha jechuudha boroo maal dhageenya oggaa rafnee kaanu maal dhageenya laata maaliifi biitii har'a biraa rafne boru waan biraati haala kana keessa jira kana maaltu fide rakkoon amma dura biyya san keessa mudattu zamana nugusaa isaa taatu zamana kaan wallaalatu fide jechuu dandeenya doofummaa duubatti hafummaatu fide ignoraansii fide jechuu dandeenya rakkoo dhaloota keenya keessattuu waggaa 4 dabre kana dhufe
wallaala miti kan fide muuxannoo keenya irraayis muuxannoo biyyoota addunyaa irraayis hubannoo guddaa qabna akka ummataatti biyya sanitti hoggansi biyya sanii rakkoo beekumsaan qabu osoo walitti himnu osoo addunyaan nutti himtu biyya ummata rakkoo keessa seensifne jechuudha rakkoo quufarraa dhufte kun arrogansiitu rakkoo uume jechuudha 2018 qabsoo qeerroo fi qarreetiin waggaa jijjiiramne dhufu ummanni biyya keenya abdii guddaa horate addunyaan abdii guddaa nurratti horatte ummanni biyya keenya tarii amma carraa argame kanaan rakkoolee amma dura uumamaa turan mariin furuun godaannisa aga ammaa sirnoonni adda addaa uumaa turan fayyisuun biyya haaraa hariiroo haaraa sirna dimokiraatawaa haaraa nuu fidanii wal jeequuf lolli dhaabbate nagaa fi tasgabbiin uumame ummanni keenya hiyyummaa fi gadadoon osoo hin taane gara misoomatti ce'uu danda'a abdiin jedhu abdii guddaa ture ummata keenya keessa sabab sablammiin hundi abdii guddaa qaba ture addunyaanis abdii nurraa qabaachaa turte 2008 early 2009 waan ture galaaltan tarii anaaf namoota muraasa malee namni hedduun mirqaanaaf gammachuu guddaa qaba ture na yaadadha gaafa baqqalaan hidhaa nu bira dhufe abdii inni qabaachaa ture yoon ani isaan mormin boo'aa ture baqqalaan hin boo'aa ture abdii inni qabaachaa ture addunyaan ummanni qawwee malee sirna abbaa irree ofirraa buuse kun hoggansi sirna abbaa irree keessaa bahee sagalee ummataa dhaga'ee gara fuulduraa dhufe kun hoggansi haarayni dhaloota haarayaa ta'e kun sabaaf sablammoota jidduutti hariiroo haaraya nagaya buuse sirna dimokiraasii uume biyya Afrikaa keessattis taate biyyoota biraati moodeelii ta'uu dandeessu ni jaaran jedhanii abdataa turan jechuudha. Abdii kanarraa akka ka'an biliyoonaan doolaara biyya saniin naqaa turan. In billions. Garuu sun hin taane maaliif? The leadership took things for granted. Hawwii ummataa san the goodwill ture san abuse gochuudhaan sirna haaraa ummatoota jiddu galeessa godhate jaaruu mannaa akka mootota ture durii ta'uudhaaf hawwuun wal dhaggeeffatanii yaada jiddu galeessaa yaada waloo fuudhurra yaada ofii humnaan ummatatti fe'uudhaaf yaaluun sirna dimokiraatawaa fi federaalawaa ummata ceesisuu danda'u fuudhanii deemurra gara sirna abbaa irree jaaruutti hawwuun hoggansi sabaaf sablammoota keessaa maddu immoo walii obsee rakkoolee jiran wal hubachiisaa walii hubataa walii obsaa deemurra wal morkuun atakaaroo seenuun ummata keenyaa fi biyya keenya gaagama guddaa keessa geessee jira jechuudha. Yeroo adda addaatti akkan dubbachaa turetti biyyi tokko gara fuulduratti socho'uudhaaf wanni sadii wal cina deemuu danda'u qaba. Tokkoffaanii fi mata dureen siyaasa. Biitii siyaasa fi hin sirreeffatin, biitii siyaasa fi karaan qabsiifatin rakkoo nageenyaa security keessa seenti. Siyaasni waltajjii irraa baanan, xarapheeza irraa baanan bosona gala qawweetti seena jechuudha. Siyaasni qalama bira dabarraan ulee seena. Siyaasni babbade gara wal waraansaatti seena. Rakkoon security immoo diinagdeedha miidha. Maaliif ummata biyya wal waraanu keessa oomishni ni hir'ata. Maaliif namni nagaa yoo qabaate qotata, nagaa yoo qabaate faabrikaan hojjeta, nagayni yoo jiraate wal keessa deemee daldala. Biyya nagayni hin jirre investimentiin ni hir'ata. Biyyi akka keenyaa ta'e hiyyeessa taate socho'uudhaaf
investmentii biyya alaa FDI guddaa barbaaddi. Rakkoon nageenya ikonomii baay'ee miidha. Waggaa lamaan kana qofa irratti fuulleffata namni. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota 8 dabreef gadi deemaa jira. Yeroo sachii fi qeerrooti irraa kaasee jeequmsaa fi tasgabbii dhabiinsa biyya keessatti uumameen ikonomiin laaffataa deemuudhaan yeroo ammatti namni keenya kasaraasa irraa hafe beelaan dhumuuf deemaa jechuudha. Dur gammoojjitu beela. Dur gammoojjitu seeftiin eediraan jiraata. Amma akkasii miti. Amma kan beela'u kan miidhamu hojjetaa mootummaati. Daldalaan nama magaalaati. Dur gaafa nu ijoollee warra keenya magaalaa bira dha'ineeti baran. Yoo dhukkubsatees namni dhufee isaan biratti wallaanama ture. Jireenya irra wayyaa, huccuu wayyaa kan uffatu, nyaata wayyaa kan nyaatu, barsiisaa ture, haakima ture, warra magaalaa ture. Amma akkasii miti. Namni keenya magaalaa keessaa duggoomaa gargaarsa maatii isaa kan baadiyyaatiin jiraata. Qaaloominsa jireenyaatirraa kan ka'e jechuudha. Kun hundi rakkoon siyaasaa gaaga'ama nageenya insecurity uume. Insecurity individual osoo hin ta'in collectively. Dhodhoisuu yaala namni biyya sanii. Wal shakkii wal soddaan ummatoota biyya sanii jidduu jiru. The tension in the room jedhan kanatti you can cut it with a scissor. Tension Itoophiyaa keessa ummatoota jidduu jiru hedduu sodaachisaadha. Namni keenya amma sawa salammiin eliitiin bakka adda addaa jiru keessattuu biyya alaa jiru kun waanuma lafaa ka'eetuma waa uumamu itti fakkaata. Bakka citaan gogaan hin jirre kibriin lafa bu'ee fi ibidda qabsiisuu hin danda'u. Kanaaf hariiroon ummatoota akka malee miidhamurraa kan ka'e haala dhoowwu guyya guyyaan dho'aa deemu kana keessa jira jechuudha. Kanaaf sababa siyaasaan baduutirraa kan ka'e probably seenaa keessatti sirni mootummaa Itoophiyaa akka ammaa laaffatee hin beeku. The state's control over means of violence has been so weak. Sadarkaa ammatti laaffatee hin beeku. Mootummaan nageenya uummataa mirkaneessuu dadhabuu isaatirraa kan ka'e bifa adda addaatiin humnoonni gurmaa'anii hidhannoon socho'an. Kun immoo wal shakkiif wal sodaan daran akka hammaatu godhee jira jechuudha. Kanaaf nutis uummanni biyya saniis lammiileen biyya alaa biyya saniif dhimmanis yeroo ammatti biitu sun yoom facaati uummanni sun yoom wal fixa ka jedhu biyyoota addunyaa irratti yeroo ammatti sodaa nageenya addunyaa jedhamanii laalaman hagoo keessa tarree duraa irratti argamaa jirra jechuudha. Kanaaf sadly oduu gaaraa isin qabannee nuti oduu odeeffannoo hamilee isiniif qabu odeeffannoo abdii isinitti horuu hin qabnu odeeffannoo nu qabnu rakkoo guddaa keessa jirra. Rakkoo kana keessa akkamitti baana? Rakkoo tokko keessaa ba'uudhaaf wanti dura ummanni biyya tokkoo hoggansi biyya tokkoo godhu tokkoffaa rakkoon jiraachuu san amananii fudhachuudha. Rakkoon jiraachuu fudhachuu baannan na dhukkubaa jettee amanuu baannan mana hakimaan dhayitu. Dura rakkoon jiraachuu fundamentalii biitii sun rakkoo hamaa keessa akka galte amananii fudhachuudha ka dura. Rakkoo takka amma dura mul'attee hin beeyne. Duraan wal dhibdeen biyya sanii it was vertical. Mootummaa fi saboota jidduu, mootummaa fi uummata jidduu, mootummaa fi dhaaba siyaasaa jidduu. Amma vertically mootummaa fi uummatoota jidduu jira, horizontalis gareelee adda addaa biyya keessa jiran jidduutti wal dhibdeen jirti jechuudha. Complex ta'ee jira. Dur rakkoon biyya sanii humna mootummaa mormuu fi mootummaa jidduudha. Largely waan biyya keessatti biyya alaa yoo taate immoo humna tokkoo fi humna bitaa maybe the Soviets and Americans kanatti ture. Amma humnoota hedduutu harka galfatee socho'aa jira jechuudha. Kanaaf
furmaata rakkoo biyya teenya uummata Oromoos ta'ee sabaaf sablammoota biyya sanii fiduudhaaf kan duraa rakkoo akka qabnu lammaffaa immoo rakkoon sun rakkoo akka malee bal'aaf walxaxaa ta'e ta'uusaa hubachuudha. Rakkoo qabaachuu keenya walxaxa rakkoo kanaa yoo kan hubannu taate immoo mana yaalaa dhaquu gaafataa jechuudha. Rakkoon tokko biyya sanii qabnu dhukkubsataan ufumaaf haakima ta'uu yaalaa jira. Self cure, self medication waan jedhanii tokko hin jiraami. Biyya kanatti namni keessattuu waggaa sammuun dhukkube alkooliidhaan yookiin immoo drug adda addaatiin self medication makes the disease worse. Rakkoon amma gama mootummaa saniitiin agarru self medication irra seenaa jiru jechuudha. Rakkoo amananii fudhatan rakkoo san furuudhaaf immoo wal'aansa barbaachisaa ogeessatti geessuu diduu irratti jiran jechuudha. Ogeessatti geessuu. Ogeessi yoo argee maal godhuu qaba? Diagnosis sirrii ta'e fiduudha qaba. Ka'umsi rakkoo kanaa tokkoffaa waggaa 4 dura kan dabalee miti. Waggaan 4 irraa kun itti hammeesse. Mana yaalaa dhayite namni tokko dhukkubsatee mana yaalaa waggaa dhaqe wrong prescription yoo kenniteef itti hammaataa deema. Itoophiyaan akkas taate. Biyyi bu'uurumarraa rakkoo qabaachaa turte. Bu'uurumarraa hariiroon ummatoota jidduu jiru sirna cunqursaatiin wal caalmaan disparity waan uumameef socio economic and political disparity waan uumameef waggaa 4 irraa hojiin keenya kan ta'u malee disparity san inequality jiru sirna sirreessuu danda'u jaaruu qabna turre. But we gave it a wrong prescription. Adeemsa imaammata tarsiimoo inumaatu rakkoolee dhibee biyya sanii hammeessutti seenne jechuudha. Sirna abbaa irree hawwuun, sirna federaalizimii diiganii sirna jiddu galeessaa ijaaruudhaaf yaaluun, biyya haaraa, yaada haaraa, hariiroo hawaasaa, new social contract ijaaruudhaaf yaaluu mannaa akka kaleessatti sirna kaleessaa'u rakkoo nutti ta'e sirna kaleessaa'u dhibdee nutti ta'e adeemsa kaleessaa'u dhibdee nutti ta'e adeemsuudhaaf yaaluun rakkoo uumee jira jechuudha. Kanaaf furmaatatti deemnee kan jennu taate rakkoo akka qabnu rakkoon keenya immoo maali kan jedhu adda baasanii deemu. Sadarkaa amma irra jirrutti rakkoo rakkoon furuudhaaf yaaluun ibiddaan dhaamsuudhaaf yaaluun daran ibiddaan meeshaa deemaa jira. Rakkoon siyaasaa dubbiin biyyattii dhimmi biyyattii waltajjii irraa bahee afaan qawwee bosona akka seenu godheera. Ammas qawween hin fura jedhanii deemuun dogongora guddaadha. Kanaafi nuti kan jechaa jirru mootummaanis kan jechaa jirru dippiloomaatota agarrutti illee kan jechaa jirru rakkoon security rakkoon wal waraansa Itoophiyaa keessaa sirni siyaasaa baduudha. Rakkoo security san securitization dabalaa deemuudhaan furmaanni dhufuu hin danda'u. Kanaaf humnoonni wal waraanan gara nagayaatti deebi'uu qabani. Mootummaan biyya baraaruu yoo kan barbaadu taate humnoota wal waraanaa jiran kana wajjin gadi taa'ee mari'achuu qaba. Kana har'a miti. Wal waraansatti osoo isaan hin seenin tarii sababni tokko itti hidhamneef lolatti seenaa jirtu lolarraa dhaabadhaa. Filannoo yeroo godhuu deeman san filannoon kun biyya kana lolatti galchaa dhiisaa duraa mari'annu jecha ture. Gaafa lolli Tigraay eegalu lolli kun hin baasu humnoon lolachuu lola dhaabanii maritti haaseenan jedhu. Gantoota jedhamne. Manedhaa keessas teenye mana murtiittis kana jechaa turre akka paartiitti illee ejjennoo kana fudhannee sochoone. Tarii paartii tokko immoo lama kan lola mormee kaafaa oola. At great risk yeroo sanitti lola mormuu jechuun nama abaarsiisutti nama fannisiisutti mormine. Deemee namni kumaatamaan erga dhume booda humnoonni lamaan kaaba Itoophiyaatti wal fixaa turan lammiilee hedduu erga ficcisiisanii qabeenya hedduu erga barbadaa'e booda amma gara mariitti seenaa jiru.
bareedaadha garuu gahaa miti. Saffisaan gara rakkoo siyaasaa biyya sanii rakkoo siyaasaa wal isaan dhabsiisan furuutti political negotiation seenuu qabu jechuudha. Kaaba Itoophiyaa qofa irratti fuulleffachuun immoo gahaa miti. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru, kan Beenishaangol keessa jiru, kan naannoo adda addaa jiru iprideets kan kaabaa sanuu dursa. Gama kaabaa qofa irratti fuulleffachuu osoo hin taane Oromiyaa keessattis kibba keessattis humnoota wal lolaa jiran wajjin gadi ta'anii mari'achuun dirqamaa jennamu. Gadi ta'anii mari'atanii gara nagaya buusutti deebi'uu baannan rakkoon hawaasummaa, rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon security biyya faalaa jiru. Amma waan amala ta'e tokko jira biyya sanitti. Hoggaa namni dhume qofa uuyyaa namni dhumuu ittuma fufa kana hanga wal waraansi hin dhaabannetti wal waraansi biyyattii goolaa jiru kun hanga hin dhaabannetti ilmaan namaa dhumuu dachaan dabalaa deema malee hin dhaabatu. An akka kiyyatti nama dhumaa jiru qofaaf boo'uun sirruma ta'e sababoota dhumaatii kana fidaa jiran furuu irratti fuulleffachuu baannan bu'aa guddaan hin dhufe jedhee yaadu jechuudha. Kanaaf fuulleffannaan akka kaafaa'uttis akka golgasaattis nuti qabnu tokkoffaa wal waraansi dhaabbachuu qaba. Gara ceasefire deemanii dubbii gara waltajjiitti deebi'uu qabdi. Wal waraansa kan fide waltajjiirraa dhiibamuu fi wal dhiibuudha. Gara waltajjiitti deebi'uu qabdi jenna. Akka Oromoottis Oromoo jidduuttis waltajjiitti deebi'uu qabdi. Sablammoota biyyattii jidduuttis waltajjiitti deebi'uu qabdi. Waltajjiitti deebi'uudhaaf ammoo humnoonni wal waraanan qaama sadaffaa irratti walii galaniin mariif dhiyaachuu qabu. Erga isaan lola dhaabanii booda nus itti dabalamne hambana maaltu rakkoo sanatti nu fide? Hambana maaliif wal finne? Bakka tamitti walitti dabne eenyutti dabre ka jedhu san mari'achuu barbaachisa. Negotiate gochuudha barbaachisa jechuudha. Hariiroo haaraa sabootaa fi biyya ummatoota jidduutti uumuudhaaf madaa kaleessa fayyisanii madaan biraa akka hin uumamneef karaa uumuudhaaf mariitti seenuu barbaachisa. Yoo kan hubannu taate biyya diigamte misooma diigame deebinee ijaaruu irratti fuulleffachuu dandeenya. Amma fuulleffannaan gara mootummaatiin jiru saffisanii gargaarsa biyya alaa argachuudhaaf yaaluudha. This is not going to happen. Gargaarsi guddaan biyya alaatii dhufuu baannan kasaaraan gammaa kana jalaa bahuun hin danda'amu. Diinagdeen kufaa itti deemaa. Diinagdeen kufaa deemne jechuun rakkoon biyyattii daran dabalaa deema. Kanaaf ceasefire, bargain and negotiation, reconstruction, deebisanii ijaaruu, reconciliation, ummanni walitti fayyuu, hoggansi walitti fayyuutti deemuu qaba jennee taphanna. Kana gaafachaa akka kaafaa'utti kana qofa gaafachaa hin jirru, hojii hojjechaa jirra. Teenyeetiin dallinee jirra. Ce'umsa sadan dabre kana keessatti ummanni keenya gahee guddaa taphataa ture. Sirna nugusaa buusuu irrattis, sirna darguu buusuu irrattis, sirna yaadee buusuu irrattis gahee guddaa taphate. Ce'umsa kana hunda keessatti garuu qalbiin isaanii cabe. Tarii qalbii cabni guddaan kan yeroo ammaa kana yoo ta'es. Waa'ee maaliif yeroo carraan uumamu hundumaa yeroo aarsaa meeqaan jijjiiramni dhufu hundumaa jijjiirama san kaapitalaayis goonee akkaataa dantaa saba keenyaatii fi dantaa sabaaf sablammootaa wal simsiisee deemuu danda'uun maaliif deemuu dadhabne jennee hoggaatiin xallinu sababa tokko guddaa jennee kan agarre Oromoon jaarmaya jabaa isa fakkaatu isa madaalu hoggansa ititaa imaammata ifaa fi sirriitti qulqullaa'ee qophaa'e qabaachuu dhabuu isaati. Kanaaf akka kaafaa'utti maal haa goonu jennee ergaa mari'annu jaarmaya jabaa jaaruu ka jiru irratti hojii eegallee jirra jechuudha. Jaarmaya Oromoo fakkaatu, jaarmaya hoggansa ititaa qabu, jaarmaya sirna mormuu qofa irratti osoo hin ta'in sirna jaaruu maaliif amma ekspertii taaneerra. Sirna kuffisuu irratti amma ekspertiidha. Wanni nuti hamma sirna kuffisuu dura maal nuun jechaa turan. Mootummaan shimbirroo miti kuffisuu hin dandeessanii, mootummaa kuffisuu hin dandeessanii, amma namuu harka kenneera akka nuti mootummaa jijjiiruu dandeenya. Wanni addunyaanis ta'e uummanni keenyas wanni nutis ofitti mirkaneessin
wanni nuti amballee hagammaan amansiisii yoo jiraate sirna ijaaruu we are yet to prove it. Wal dhoysuun hin barbaachisu. Yeroo sirna yaadeksan wajjin walitti dura dhaabanne san negoshee godhaa turre hoggansa biyya sanii wajjin. Yeroo hedduu wanni ittiin aarsan tokko maal ture faranjoota biratti biyya bulchuu hin dandeessanidha. Sadly waggaa afran dabra kanatti san mirkaneessineef bulchuudhaaf hin qophoofne kan jedhu san mirkaneessineef jechuudha. This is fact. Marsaa itti aanu we will have no excuse. Yoon qophaa'in inni dhufa mootummaan inni dhufaa immoo deema. Yoon qophaa'in garuu paawar vaakiyuumii uumamu sanitti fayyadamanii sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa ijaaruudhaaf hawwii qofaan haqa qabaatan qofaaf hin ta'u. Sirna qophaayaa qabaachuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf immoo jaarmaya ijaaruu barbaachisa. Jaarmaya hawaasaa, jaarmaya siyaasaa, jaarmaya diinagdee gahaa ta'ee kan aangoo qabachuu qofa osoo hin ta'in tokkoffaa aangoo waggaa qabate aangoo itichuu danda'u. Power consolidation. Lammaffaa aangoo san immoo dhugeeffachuu legitimize gochuu danda'u ijaaruu qabnaa jechuudha. You are sent to power, you consolidate power, you legitimize that power. Amma bar sirni amma jiru kun sirna abbaa irreetu ta'uu hin dandeenye. Sirna abbaa irree sirnaatu sirni dimokiraataa ca'uu dhiisati. Kanaaf ce'umsa itti dhufu irratti that is lolli kun dhaabatee wal waraansi hafee wanti biyya jedhamtu yoo gadi fuftu taate dantaa saba keenya, dantaa uummata keenya akkasumas immoo dantaa olloota keenyaaf sabaaf sablammoota biyya tokko keessa jirru san wal kabachiifnee wal simachiifnee deemuu yoo ka barbaannu taate jaarmaya cimaa sirritti qophaa'e ijaaruu danda'uu qaba. Kana irratti tattaafachaa jirra. Jaarmayni cimaa kun kiraayiteriyaa qabu maal qabaachuu qabu? Hoggansa itti ta'a, ol hubannoo qabu, gahumsa qabu, gahumsa san immoo horatu. Uumamaan namni dandeettii qaba hoggansi. By nature. Sun gahaa miti nurture godhuu qabna. Hoggansa Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu. Hoggansa dandeettii qabu erga finne booda dandeettii isaa san immoo kappaasitii isaa ijaaruu irratti hojjechuudhaaf karoorfannee irratti deemaa jirra jechuudha. San qofaa miti caasaa gad diriirsuu. Paartiin nuti ijaaraa jirru paartii sirna kuffisu qofa osoo hin ta'in paartii imaammata nageenyaa, imaammata diinagdee, imaammata hawaasummaa viable realistic alternative ijaaruu qabna jechuudha. Governance, governing party, governing organization ijaaruu kanarratti hojjetaa jirra jechuudha. Kun hojii laafaa miti. Anis gara paartii kanatti kan hin seeneef Baqqalaanis xurataa ba'u malee icleen sodaachisee ka keessa taa'uuf kan itti cichaa jirruu fi ummanni keenya waan ce'umsoota sadan dabre kana keessa dabreerraa baratee gaagaamni akkasii akka irra hin geenye gumaata keenya baafne jaarmaya cimaa tokko ummata kanaaf ijaaruu qabna jenneet tattaafachaa jirra. Tattaaffii kanaan itti milkaa'aa jirra. Daran immoo hojjenna. Isinirraa maal eeyna? Tokko akka nu hubattan barbaanna. Nuti kaafaa'oodha. Paartii seeraan galmaa'ee biyya san keessa socho'u. Waggaa 25 achi jirra. An waggaa lama eeganitti dabalamee ati waggaa 12 ga'uun oolu. Marraan waggaa 25 keessa jira. Amma immoo hoggansa haaraa asitti daballee kan jirus wal simsiifnee gara fuuldura socho'uudhaaf tattaafataa jirra. Haala jiru keessatti haala qabatamaa keenya, haala qabatamaa mooraa keenya keessa jirtu, haala qabatamaa biyyii fi addunyaan keessa jirtu laaluudhaan we are trying to carve a space. Kanatti akka nu hubattan. Lammaffaa waan dandeessaniin du'aa irraa kaasee
akka nu gargaartan barbaanna. Hunda caala maal isin irraa barbaanna beektaa doolaara keessanii caala. Nu gargaaru waa hunda caalaa taasisa kan darii. Akka wal taatan barbaanna nu. Hawaasa keessan cimsadhaa. Jaarmaa keessan cimsadhaa. Hawaasa keessa yoo cimsattan, jaarmaa keessa yoo cimsattan, akka namatti yoo hojjetattan, Teeksaas immoo biyya hojiiti. Yoo hojjetattan, walii jidduu keessan tokkummaan jaalalli yoo ka jiraatu taate, gaafa taaziyaaf, gaafa cidhaa, yoo walitti ka dhuftan taate, nama rakkatee rakkoo ka baaftan taate, yoo ka walii obsitan taate, yoo ka wal dandeessan taate, Oromoof Oromiyaan guddaan isiin daaspoora irraa eegu yeroo mara kan hin jiru. Wanni daaspoora irraa Oromoof Oromiyaan barbaadu inni guddaan dhugaadhaan qaaloomina jireenyaatiin doolaara keessan isin barbaadna soban qabu. San caalaa garuu what we really need from you is unity. Do not export toxic politics nutti. May imagine ummata halkanii guyyaa dhumu kan hidhaddararamu kan waan nyaatu waan uffatu hin qabne asirraa gandummaa waggaa itti gadi facaaftan hiraara waggaa itti lallabaa ooltan starving people nama du'aa jiru nama dhumaa jiru at least hamilee isaa eeguu fi danda'uudha qabna jechuudha. Anama daasporaa miti kanaafuu akka warra biyyaatti isinitti hima. Kanaafuu tokkummaa teessan cimsaa hojjetadhaa wal obsaa waliin jabaadhaan jaa amma immoo halaqaa kiyyattan kennaka wayyure. Jirti balik. Akkam jirtu? Egaa namoonni baay'een isaaniiru Jawaaris waan baay'ee isinitti dubbateera. Ani siree bakko xiqqooma si waa isinitti dubbachuun barbaada. Magaalaa kana yeroo seenne har'a akkaataatti isin nu simattan gaafa nargu baay'een ajaa'ibsiifadha. An community hagamiitiin se'e baay'ee guddaa baay'ee namni hedduun maaliif baasiin itti ba'ee qindeessuudhaaf yeroo inni fudhatee humna inni fudhatee gaafa ni ilaalu community guddaa natti fakkaatee ture. Garuu haga kan amma kana taatanii simannaa akkasii nu gochuun keessan jabina keessan nutti agarsiisa. Eenyummaa keessan nutti agarsiisa. Ulfina isin nuu qabdan akkam fudhadhuttu ulfina isinirra nuu kennitan anaaf Jawaariif qofa miti. Kan gatii baase nu duwwaa miti. Nuyi warra carraa qabuudha. Warra carraa qabuudha malee kan Jawaar caalaas ana caalaas qabsaa'ee kan lubbuu isaatti wareege beekatu jira. Kan ammoo nama mana hidhaa keessa jiru kan qabeenya isaatti dhabe kan maatii isaatti dhabe meeqatu jira. Garuu nuyi warra carraa qabu waan taaneef Rabbi bakka kana ulfinaatiin nu dhaabe. Waaqayyoof galanna ta'u. Isinis immoo dandeettiin keenya hundumaa caalees miti yookaan gatiin nuyi baafne hundumaa caalee miti jechuudhumaaf. Isinis ulfinni keessan guddaadha. Maaliif yeroo nuyi hidhaa turre yeroo hundumaa hiriiras baatanii maalis gootanii hiikaa baluun hiikaa jecha akka turtan dhuma quba qabda. Yeroo nuyi nyaata laganne kan caalaatti miidhame isin akka ta'e hin beekaa. Namoota warra ala jirutu baay'eetti miidhame. Nuyi dhugaa masaa dubbannee fi yeroo kutannee dhumatti seenne waan sana hin nyaannu. Uummanni keenya sabi keenya darara keessa jira rakkoo keessa jira asteenya uumaa gochuuf hin dandeenye rakkoo isaa hiikuuf hin dandeenye kaleessa dura dhaabbannee kana godhi jennee oofaa turre lubbuu baay'eetti wareegsifneerra waan baay'eetti gooneerra garuu har'a uumaa gochuu hin dandeenye. Kanaatiif akka hooggansaatti nama gara du'aatti gara qabsootti oofuu duwwaatu hin taane duutis akka jiru dura dhaabbatee du'a fudhachuu akka danda'u sin argisiifna jennee garaa kutanneeti kan du'atti seenne dhugaa dubbachuuf. Deebi'uuf hin barbaanne yookaan deebinee nyaachuu hin barbaanne. Guyyaa 39 yeroo teenye lammata deebinee hin nyaannan jenne maaliif hakiimonni nu bira taa'anii har'a guyyaan tokko akkuma dabalaa deeme
qaama keessan keessaa kanatti irra deema kanatti irra deema fayyaa keessan gara fuulduraa irratti kanatu dhiibbaa akkasiitu gahaa deema sammuun keessan akkas ta'aa deema kaleen keessan onneen keessan akkas ta'aa deema lammata nama taatan utuu nuun jedhanii nama ta'uu hin barbaannu jiraachuus hin barbaannu jenneeti maaliif eega waa gochuu hin dandeenye maal godha hooggansi tokko yoo du'e iyyuu wayyuu gaafa sana gaafa nuyi nyaanne tareeti isin gammadanii bultan ta'a nuyi garuu akka nama saba isaa ganeetti akka sanatti of ilaalle maaliif dura buunee siiduu natti jechaa turre tudduunee uummata kanaaf gaarii ture jechuudha. Egaa yeroo sana isin immoo nu caalaa miidhamtan baay'een keessan kan nyaata nyaanne isin warra as jirtan dhiisaati saboonni biroon illee warri nu eegan illee poolisiin illee maal illee hakiimonni keenya illee nyaata nyaatu jibban utuun al tokko nyaateen isaan ammas nyaatu boris nyaatu iftaanis in qaanaan booddee maal jennee nyaanna jedhan nyaata isa fudhatanii dhufan halkan nu bira bulan fayyuu inni dhiisan nyaachuullee dhiisan hamma kana ture hamma kana nu wajjiniin akka dhiphachaa turtan hin beekna maallaqaan nu biraa nafne maatii keenya gaafachuu nu biraa nafne har'a immoo kabaja akkasiitiin nu simachuudhaan nu biraa nafne kanaatiif galatoomaa isiniin jechuudhaaf iddoo kanatti argamne galatoomaa amma waa tokko immoo yaade akka sana konkolaataa filattanii maal gootanii waan meeqatti baastanii organizeeshinii sanaan yeroo isin nu simattanii utuu bilisummaa arganne tubbaa biyya keenyaa taane utuu uummanni keenya dhimma hidhaa keessa jiru sun utuu hundumtuu utuu ba'e biyyi keenya utuu biyya dimookiraata ufte utuu taate biyya nagaa utuu taate gaafa sana jarri kuni akkamittiin simatu laataa jedhee tayyaadha. Gaafa sana akkam ta'a laata? Kan nama lamaaf akkas ta'e namoota irra kumaatamaan lakkaa'aman gaafa isaan mana hidhaatii ba'anii guutummaadhumatti biyyi sun biyya mana hidhaa ta'uunsee gaafa hafe gammachuun keessan akkam ta'a laata jedhee tayyaadha. Waaqayyo garuu guyyaa sana nu agarsiisa. Gaafa tokko nu argina jennee yaadna. Har'a namoota kumaatamaan lakkaa'aman dargaggoonni kaleessa fidanii namoota har'a aangoorra jiran aangoorratti ol baasan hidhaa keessa jiru. Baay'een isaanii hidhaa keessa jiru. Baay'een isaanii har'as sodaachaa jiru. Har'as baqachaa jiru. Kana ta'an seeni akka lakkoofsa Awurooppaatti 75tti jijjiiramni gaafa dhufe abdii ture. Inni hin fudhatame. Isaan booda 91tti yeroo dhufe abdii ture inni sin bade. 2018tti qabsoo beekan wareegamni beeka kaffalame namoota waaqa beekan dargaggeeyyii warra cuucca jala ture warra dhiibbaa ormaa jala ture warra rakkoo Oromoo beeku warra rakkoo sabaaf sablammii biroollee warra beeku warra qajeelummaadhaan biyya kana hoogganuu danda'antu dhufe jennee gammanne akkuma sila Jawaar dubbate yoonni wama tokko afaanii bahee waa'ee jara sanaa yoonni hamaa dubbate dhiisin jedhan ture anatu lolan ture abdii guddaan irraa qaban ture abdii guddaa ana duwwaatoo hin taane abdii guddaa irra kaa'annee turre dhukkuba keenya barree turre sila maal jedhenni wanta tokko dhukkuba isaa hoo beekan qoricha sirrii ajajaniif fayyina ta'aa jedhe dhukkuba isaa beennee turre gaafa sana biyya kana keessa walqixxummaan dhibuu isaati dhukkubi keenyaa jennee biyya kana keessa aadaan saba isa tokko ol ka'ee afaan saba tokko ol ka'ee inni biraan immoo gadi bu'ee inni tokko saamame inni tokko immoo saamame olaantummaaf gadaantummaa waan jiruudhaaf kun rakkoo keenyadhaa jennee rakkoo keenya gaafa sadda baafannee turre qoricha isaa immoo qoricha gaarii nuuf kennaa jennee warra nu itti kennine qoricha dogoggoraa yookaanis immoo qoricha waan sanaaf faallaa ta'e nuuf kennan rakkoo har'a keessa jiru keessa nu buusan gaafa sana lafa keenya irraa buqqifamnee hin saamamnee jenneeti kan hiriira baane qabsoon kan ture lafa keenya saamamnee waa'ee lafa saamamuu miti har'a isa keessa hin jiru gaafa sana waan biraan hin jiru lafuma nurraa fudhatame saamamne hin buqqaaneedha gaafa sana gaaffiin keenya har'a immoo buqqaaneeyyuu lafa jiraannu dhabne bakka jiraatu dhabe ijoolleen Oromoo har'a yoo dhugaas dubbanne bakki baqatanii ni dhibe har'a hidhaanis dadhabe ajjeechaanis dadhabe garri itti deeman dhibee rakkoo akkasii keessa jira
Gaafa sana buqqaaneeyyuu nagaadhaan jiraanna. Beelofneeyyuu nagaan jiraanna. Har'a buqqaaneeyyuu bakka jiraannu dhabne. Dargaggoonni yoo lama ta'anii dhaabbatan sadii ta'anii dhaabbatan hin jiru waan akkasii irra biyya keenya keessa. Adamfamanii akka bineensaatti adamfamu. Ijoollee Booranaatti ajjeefaman sana argitanii tumiti viidiyoo isaa argitanii. Ijoollee silaa'uu du'uuf ka'an. Ijoollee qoonqoon nuuf fixu. Kan rakkoon iyyuu fixu. Kan olii gadi baqannaan yaaddoon iyyuu kan silumaayyuu ajjeese. Qoreerra oofanii dhaqaniitu gatteessisanitti qiyaafatanii ajjeesan. Mana hidhaatu immoo fuudhamee ajjeefame immoo meeqatu jira. Konkolaataa irratti wannoo itti roobsanii rasaasatti roobsanii ajjeesan immoo meeqatu jira. Utuu obboleessi ilaalu utuu haati ilaaltu dugda duubatti hidhanii addabaabaayii irratti kan ajjeesan immoo jira. Haati mucaa sanaa gaafa sana achi jirti. Obboleessi mucaa sanaa achi jira gaafa sana. Kuni mootummaa nuyi mootummaa afaan keenya dubbatuudha jennee yaannu keessatti kan inni ta'e. Mootummaa Oromaa keessatti hin taane kun ta'ee hin beeku. Har'a kana keessa jira. Waan wal dhusinu hin qabu. Hin hidhinaa nama wajjin hin dhaga'an. Gaafa waraanni amma jalqabame kun waraanni otoo hin jalqabamin dura akka kaafaawatti waraana kanatti hin deeminaa jennee ibsa yeroo nuyi baafnu waa'ee managaa maaliif dubbattu jedhanii duula akkamiitu nurratti duulama. Har'a ammoo waan san hunduma balleessanii waan hundumtuu badee daaraa ta'e kottaa naasofnaa jedhanii immoo haasaarra jiru. Maal taatu gaafa sana dhaga'aniiru ta'e. Maal taatu dhaga'anii gaafa sana. Agartanii rakkoo isaa baraniiru garuu qorichi kennameef sirrii miti. Har'umayyuu immoo maaltu ta'aa jira. Warri Tigraay rukutaniis maal godhaniis gara barcuma gara haasaatti gara mariitti akka mootummaan deebi'u godhaniiru. Harka isaa micciiranii gara itti ba'uu dhabee isaaniin wajjiniin haasa'uudhaaf amma walii galeera. Waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu haasa'uu hin barbaadu nan fixaa'edha. Nan balleessa nan barbadeessaa hidheetu waraana irratti labsee jira. Kunis deemee akkuma sanadha. Harki micciiramee deebi'ee taa'uu hin dirqama. Maa wal finna. Maa kanarra wal geenya. Maa dhagaa irrattis wal kuffisna. Maa qabeenya keenya barbadeessina biyya keenya maa balleessina. Hariiroo saba biroo wajjin hin qabnus maa balleessina. Aangoo irra turuuf jecha maa hariiroon saba biraa wajjin hin qabnu maa bada. Amma Wallagatti waan ta'u dhageessaniitu gidduu kana. Uummanni sun akkamittiin akka dhufee achi qubate hin beekne warra qubachiise keessaati ani tokkodha yeroo sana. Kootaan nuuf kenname namoota ammasitti isinii kennama maatii ammasitti isinii kennama dhaqaatii qubachiisaa nuun jedhanii uummata naannoo irraa waan hundumaa funaannee sassaabnee maal goone mana ijaarree fi qodaa isaanii iddoo ciisichaa isaanii bishaan isaanii maaloo isaanii qopheessinee qubachiif. Akkamittiin ajjeesa uummanni Oromoo uummanni Wallaggaa akkamittiin saba kaleessa ofiisaatiin dandamachiise beela baase qubachiise yoonaan ga'e akkamittiin ajjeesuu danda'a gochuu hin danda'u. Gaafa sana hin fidinaa natti hin jedhe hin qubachiisuu hin jedhe wajjiniin saba kanaa wajjiniin jiraatan akkamittiin kana gochuu danda'a hin godhu. Warra aangoorra jirutu siyaasa isaaniif jecha ofuma isaaniiti fannoo godhanii uummata sanas maqaa balleessu uummata biraas ittiin fixu. Maal gochuu danda'ama? Kanaaf hooggansa immoo aangoorra jiru kun uummata keenya akkuma sirrii dubbatame waggoottan 3 kanatti waan waggaa 50-60 nurra hin gahin nurraan ga'e. Baadiyyaa tokko ammatuu deemtanii har'a magaalaa ammatuu gara Salaalee fa'aa gara Shawaa Kaabaa kana osoo deemtanii manni qotee bulaa gubatee dhumeera. Mootummaa mana qotee bulaa gubu dhageessanii beektu? Mana qotee bulaa utuu mana qorqorroo ta'e namanni gubu. Mana citaa guba. Mana citaa lafa fidee ajjeerratu mootummaa hin qabne qotee bulaa hin qabne. Amma kun yoo bosonatti galee utuu gaafatama gaa maaliif qawwee fuutee na lolte jechuun hin danda'ama.
eessaa lixu eessaa dhaqu qawween isaa waddoon isaa kunooti manni isaa gubateera eessa dhaqa manni isaa gubateera jireenyi isaa barbadaa'eera hojjetee nyaachuu dadhabeera eessa dhaqa yoo ofirraa lolate baa kana goote namitti jedhu jira kana kanaaf akka uummadhuma irratti Jawaaris kaa'uudhaaf yaale deemnee gara nagaatti dhufuun keenya noolu ofuma ofiis hin dadhabin qaama kanaa wajjiniin isa humna qaba wajjiniin nanaasaa isa kaan immoo rukuteen balleessa isa jedhu sanas dhiisi hin danda'amu fixuunis hin danda'amu kan fixuu danda'u gaaffii sabi tokko qabu gaaffii isaa deebisuu duwwaadha kan hiika fiduu danda'u kana ta'uu baannaan qabsoon yoomillee itti fufa karaa kamiinuu namni hundumtuu waan danda'u itti fufa qabsoo isaa amma garbummaan nama afaan keenya dubbatuun isa ta'u nama afaan biraa dubbatuun isa ta'u haga mirgi keenya kabajamutti taa'uu hin dandeenye dhiisuus hin dandeenye namuu karaa danda'een hin qabsaa nu immoo karaa itti jirru qabsaa jirra kanaaf ammas mootummaa kana irratti dhiibbaa gochuun barbaachisaadha jennee amanna hiriira ba'uun naabdan ammallee kunuma sin gaafanna hiriira akka baataniif maaliif rakkoo keenyatti ni qabne ijoollee keenyatti daa'ira uummata keenyatu dararaa keessa jira isa waggaa 30-20 dura caalaa har'a hiyyummaa keessa jirra namoonni muraasni mootummaatti siqan duroomaniiru ta'uu danda'a garuu gara baadiyyaa keessa yoo deemtan har'a namni buna namaa danfisuu danda'u illee hin jiru bunni illee hin jiru har'a dubartoota Oromiyaa keessa jiran otoo waan isaan keessa jiran sunitti himneeti abbaan manaa irraa du'e ilmi jalaa hidhamee ijoollee wajjiniin ta'anii boo'u isin akka kanatti nu simattu addana teessanii otoo waan isaan keessa jiraattan beektaniiti hin boossanii maraattu turtan maal keessa jirti haati Oromoo maal keessa jirti har'a dubartiin Oromoo maal keessa jirti har'a maal keessa jirti abbaan manaa irra hin jiru abbaan manaa yookaan hidhaa yookaan du'eera qonni hin jiru ilmi yookaan hidhaa jira yookaan du'eera yookaan biyyaa badeera yookaan yoonni hidhameera ta'e isaaf galaa guurti ijoollee asitti qofatti guddisti namni rakkoo isaanii argu hin jiru kanaaf isaaniif illee birmachuun barbaachisaadha rakkoo isaan keessa jiran dachaa rakkoo dachaa keessa jiru keessumaa ba'aa dubartoonni Oromoo baatanii jiran seenaa keessatti akka kanaatti itti hammaatee hin beeku namillee quban qabuuf namillee hin beekuuf ani yeroo mana hidhaa ture kan dargachaa ture haadha manaa kooti hunduma caalaa gar tokko waa'ee keenya yaadda'u gar tokko ijoollee guddisuu yaadda'u sanaayyuu hojii baay'een isaanii hojii hin qabani akka dhiiraatti qotuu hin danda'ani akka dhiiraatti oomishuu hin danda'ani haalli isaas mijataa miti aadaan isaas mijataa miti kana keessa taa'anii gidirfamaa jiru baay'een isaanii kanaaf isaaniin yaadachiisu warri iddoo gaarii jirtan warri rabbi biyya gaarii keessa isin fide isaaniin yaadadhaa rakkoo dubartiin Oromoo keessa jirtu yaadadhaa kana yaadachuun barbaachisaadha kanaaf amma rakkoon keenya furamutti isin waamuun keenya dirqama nu bira dhaabbachuunis barbaachisaadha waan dandeessaniin hojii dippiloomaasii hojjechuun maallaqa gaafatamtan kennuun hiriira baay'ee isiniin jedhamne karaan kan keenya qofa miti jennee yaadna waan nu isinitti himnu duwwaa akka isin gootan barbaanne waan qabsoof malu hundumaa gochuun barbaachisaadha waan qabsoodhaaf malu karaan tokko fakkeenyaatiif magaala kana keessa iddoo tokko baatanii bakka tokko deemuudhaaf yoo kaatan maal isheen GPS kanarra kaa'attanii kaatu miti karaan isin geessu jira yoo inni tokko cufaa ta'e maal ta'a amma eegaa isin deebistii gara manaatti deebii jetti karaan cufaadha deebii hin jettu
Qarasiin immoo si fidde. Innis cufaadha taanaan immoo asiin gara biraatiin si fidde. Qabsoonis adeemsisaa fagoodha. Baay'ee tokko miti. Galmisaa garuu waanuma tokkodha. Galmisaa maa inni? Mirga saba kanaa deebisuudha. Abbaa biyyaa taasisuudha. Abbaa biyya isaatii taasisuudha. Kanaatiif karaan akka hin cufamne yaaluudha. Karaan tokko yeroo cufamu immoo karaa biraa deemuudha. Inni sun yeroo cufamu immoo karaa biraa deemuudha. Garuu galmisaa bakka sana ga'uudha. Kanarratti akka xiyyeeffannu barbaadna. Gaaffiif deebiin jiraasaa hin beeku akka sagantaa isaaniitti ammas irra deebi'ee sin galateeffachuun barbaada. Baay'ee ulfaadhaa galatooma saba biroo wajjinis nagaa jiraadhaa ofii walii keessan wajjinis nagaa jiraadhaa. Hayyee hedduu galatooma keessummoonni keenya soo godhanii jiranii meequu takka hamilee isaanii uffannaa hamilee. Akkanatti nu jidduutti argamanii yaada isaanii nu qoodanii isaan kana nu jidduutti argachuun dhugumaan carroomina guddaa qabna. Warra silaan argannu jenne arganne kanaafu hedduu ammallee takka hamilee nu godhaaf hamilee. Sagantaan itti aanu akkuma sa'aan ni beekamaa sa'aan xiqqoo duubatti nurraa harkifatte sababa sa'aan harkifatteef sa'a tartiibumaan oofaa deemna. Amma sagantaan itti aanu sagantaa awwaardiiti kennaa isaaniif qopheessinee jira. So kennaa kana akka nu hannan ugutakka ammallee hamileedhaan nu simadha. Dr. Xilaahuun yeroo takkaas nu baa kennaa akka nu hannitan. Achi baha. Kennaan duraa hawaasa Oromoo magaalaa Houston irraa obbo Baqqalaa Garbaatiif. Okay. This award present to Baqqalaa Garba. Your sacrifice will always be appreciated by every Oromo in Houston, Texas. Thank you from Oromo community of Houston. Hi. This award presented to Jawar Muhammad. Your sacrifices will always be appreciated by every Oromo in Houston, Texas. Thank you. This for Bullo. Hamile Nijiru. Hamile.